Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota FIB oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. An Daraartuu Garbaati. Lammiileen Itoophiyaa 826 Saudi Arabiyaatii gara biyyaa galanii. Lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti rakkoolee garaagaraaf saaxilaman gara biyyaa deebisuuf hojii hojjetamaa jiruun guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa namoonni 826 gara biyyaa deebi'aniiru. Lammiilee gara biyyaa deebi'an kanneen keessaa 259 daa'imman jedhameera. Waajjira dubbi himaa ministeera dhimma alaarraati. Gabaan Oro Fresh agamsa markaatoo Tulluu Diimtuu fi Jamootti banamuu fi qophiin xumuramuu hojii geggeessaan waldaa Oro Fresh Dr. Adaree Asaffaa beeksisanii. Gabaa banaman Open Market torban darbe Finfinnee naannawaa Saarbeetitti aksiyoona Oro Freshiin eegalamee torban kanas itti fufuun bakkeewwan sadiitti akka banamuu ibsameera. Haaluma kanaan boriif dilbata iftaan naannawaa agamsa markaatoo Tulluu Diimtuu fi Jamootti kan eegalamu ta'uu Dr. Adaree Asaffaa yeroo itti aanutti adeemsa keessas gaafa guutummaatti hojiitti seenamu gabaa oomisha o'aa Fresh Market akka ta'u himaniiru. Oro Fresh guddinaa fi jajjabina qonnaan bulaa oomishtootaa fi yuuniyeneroota irratti kan xiyyeeffatee fi dandeettii diinagdee gabbisuu fi kan hojjetu ta'uu ragaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaan torbee dhufuu biyyoota Afrikaa 3 daawwachuu fi jedhani. Ibsa jimaata Washington DC'tti gaazexeessitootaaf kennaniin waraanni yoo itti fufee Itoophiyaaf uummata Itoophiyaafis balaa qabaa jedhani. Kun akka hin taane karaan biraa waraana dhaabuu fi mariidhaa jedhani. Itti dabaluunis Ameerikaan adeemsa jaarsummaa gamtaa Afrikaa pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Oluseegun Obaasanjoo itti jiran ni deeggartii jedhaniiru. Wiixata Keenyaa seenu jedhamanii kan eegaman Bilinkaan pirezidaantii Uhuruu fi aangawotaa kan waliin waa'ee waraana Itoophiyaa keessaa akka mari'atan eegama. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa ta'uun imala jalqabaa gara Afrikaatti taasisan kanaan itti aansuun gara Naayijeeriyaa fi Gaanaa akka deeman eegama. Portugaal hooggantoonni sa'aatii hojiin alatti hojjettootaaf dhaamsa akka hin ergine dhorkite. Portugaal kana kan murteessite hojjettoonni sa'aatii hojiin alatti akka mirga boqochuu argatanii fi tarkaanfichi kan jijjiirama haala hojii fooyyessuuf fudhatame yoo ta'u yeroo mana ofiitti hojjechuun biyyattii keessatti babal'ataa dhufetti tarkaanfii fudhatamedha. Kaampaanoonni hojjettoota 10 ol qaban yoo yeroo hojiitiin alatti hojjettoota isaanii waliin waa'ee hojii haasa'an ni adabamu. Seerri haaraa beekuun hojjettoonni daa'ima qaban mana isaanii ta'anii akka hojjetan ni maatiin ijoollee qaban daa'imni isaanii umuriin hanga ganna 8 guututti otoo qaamni isaan cimee hojjechiisu eeyyamuufiitti mana hojjechuu danda'u jedha. Kana malees hojjettoota mana isaaniitii hojjetan irratti kaffaltiin ibsaa fi intarneetii kan guddatu yoo ta'u dhaabbileen keessa hojjetan tarii maallaqa hanga tokko ni gargaaru jedha. Hojjettoonni mana isaanii ta'anii hojjetan akka moggaatti hin baaneef dhaabbileen sagantaa fuulaa fuulatti hojjettoota wal argan qindeessuu qabaatu. Haa ta'u malee qabiyyeen hammatame muraasni paarlaamaa biyyattiin hin raggaane. Isaan keessaa tokko mirga quunnamtii kutuu yookaan right to disconnect kan jedhu kan hojjettoonni meeshaalee hojii yeroo hojiin ala cufuu kan jedhudha. Ministeerri humna namaa fi wabii hawaasummaa Aanaa Mendes Godinho manaa hojjechuun jijjiirama kan fidudha. Garuu seeraan qajeelchuun barbaachisa jechuun torban darbe Liizbaanitti dubbataniiru. Qondaalli kun kunuunsi hojjettootaaf taasifamu kun lammiilee biyyoota biroos gara biyya keenyaatti hawwachuuf ni gargaara jedhanii abdatu. Portugaal biyyoota addunyaa keessaa iddoo hojiin gama diijitaalaanii fi haalarraa hojjechuuf filatamuu ni goona jedhaniiru. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee xumurree jirra. Daraartuu Garbaatii turtii gaarii. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee xumurree jirra. Daraartuu Garbaatii turtii gaarii.